Attam jirtu maatii Iyyoob Tuubii irraa aappii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadee dhiyaadheen jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Aappiin kunis karaa salphaa Play Store jalaa buufattanii itti fayyadamuu dandeessu jechaadha. Maqaa aappii kanaas intro video maker kan jedhamudha yookaan immoo intro video kan jedhamudha jechaadha. Innis Play Store jalaa haala kanaan argachuu dandeessu jechaadha. Aappichis isa jalqaba irratti argamaa jiru sana jechaadha. Intro video maker kan jedhamu sanadha jechaadha. Ani installii godheen downloadii godhadheen itti fayyadamaa jira. Isinis downloadii godhattanii itti fayyadamuu dandeessu jechaadha. Faayidaan aappii kanaas intro haala salphaa ta'een hojjechuu fi kan nu gargaarudha jechaadha. Aappii kanas namooti itti fayyadamaa jiran namoota miliyoona tokko oltu itti fayyadamaa jira jechaadha. Aappii kanas qabaa jechaadha. Ani ofii kootii fakkeenyaaf intro hojjedheen isinitti agarsiisa. Gaafa jalqaba aappii kana buustanii viidiyoowwan 3 introowwan 3 free kan isiniif kennudha jechaadha. Kanaan xiyyaasitti agarsiisaa jiru sana sadanii freedha jechaadha. Garuu warroota kaanii downloadii gootanii itti fayyadamtu jechaadha. Downloadii sanatti al tokkotti buutu downloadii isiniif ta'a. Garuu isa jalqabarra jiru sana freedha jechaadha. Free gatii ta'ee fi use kan jedhu sanatti al tokko tuqxu jechaadha. Haala kanaan isiniif fida jechaadha. Intro kanas yeroo hojjechuu eegallu logo kan jedhu sana sanatti al tokko itti buunaa jechaadha. Sana booda haala kanaan nu fida. Sana booda edit kan jedhu itti buunaa. Image barbaanne filannaa. Fakkeenyaaf kanan filadhee jechaadha. Sana booda text this here kan jedhu sanatti maqaa YouTube koo fakkeenyaaf nan barreeffadha. Akkasumas text is here kan jedhu irratti immoo please subscribe my channel jedhee yoon barreessuu barbaade please subscribe my channel. Erga barreessinee xumurree booddee steppiin inni itti aanu jechaadha. Apply kan jedhu sanatti al tokko tuqnaa jechaadha. Kanan xiyyaan isitti agarsiisaa jiru sana apply itti buunaa jechaadha. Sana booda loading nu jira. Sana xiqqoo isheenna. Sana booda amma haala barbaannuun nu hojjetamee jira jechaadha. Amma iyyuu garuu steppiin hafan jiru jechaadha. Highest quality kan jedhu sanatti itti al tokko tuqnaa jechaadha. Sana booda export kan jedhu isa gara gajallaa jiru sanatti al tokko itti buunaa jechaadha. Sana booda HD kan jedhu sanatti itti buutu jechaadha. Yoo barbaaddan immoo gara full HD illee ol guddifachuu dandeessu jechaadha. Sana booda exportiin jedha. Isa gara daqiiqaa tokko inna kana gochuudhaaf immoo gara highest yeroo ol guddisnu dirqama online nu barbaachisaa jechaadha. Garuu highest ol hin guddifnu taanaani offline dhaan illee hojjechuu ni dandeenya jechaadha.
walumaa galatti aappiin kun keessi isaa kana fakkaata jechaadha. Amma immoo viidiyoon hojjechaa oole kananii dhaqeen isinitti agarsiisa jechaadha. Viidiyoo yookaan immoo intiroo kana pileetii jala galee jechaadha. Intro ani sila hojjechaa oole isa kanadha jechaadha. Haala salphaa ta'een intro karaa kanaanii hojjechuu dandeessu jechaadha. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhiyaadhee walumaa galatti kana mammaatti daawwattanidha. Amma torbee dhufuun wal agarruutti.